قاتل ججبا وفي الاتفنو خراج فائرني والمبرسي فنو قلب علمائي كيسكوا في السيفنو مد يا إنمي خرا ورابنو I was invited to this peace convention by a friend, and I came here because it was called a peace convention. Ani daldalaadha. Hiriyaa kiyyatu gara walgahii nagayaa tanatti naaf feere. Waan walgahii nagayaa jedhamee yaamameefin gara dhufuu danda'e. Eegas kitaaba xiqqaa waa'ee Yusuf irratti barreeffame kanaan arge. Akka asirratti barreeffametti Yusuf nama kiristaanaa cimaa ta'ee guddate. Barumsa isaatis USA Texas keessatti barate. Waa hedduu keessatti haalaan milkaa'e. Mana muuziqaatii fi TV show qabaachaa ture. Akkasumas ministeera walleetii fi barsiisaa macaafa qulqulluu ture jedha. Kanaafuu gaafiin ani si gaafachuu barbaadu akka nama macaafa barsiisaa yookiin lallabaa ture tokkotti sababaan dhugaa qabxiin dhugaa ati islaamummaa keessatti argitee akka jijjiiramtu si godhe maali? Nama kiristaanaa cimaa ta'uu fi barsiisaa macaafa qulqulluu ta'uu keetii wajjin sababni ati akka amantii tana seentu si godhe maali? That's a beautiful question. Gaafin tee gaafii bareedduudha. Ifaan ijatiyya irratti waan na ifu jiruuf bakka ati jirtu beekuu hin dandeenye. Mee akkaan si arguuf harka kee ol qabi. Kunoo asin jira. Kunoo achi jirta. Dhiifa maayyee amma si harkeetiin jira. Maqaan kee Gabri'eeli? Afaan Arabaatiin Jibriil jedhama. Maqaa malaayikaa kaniin waa'ee isaa dubbachuu ture sani. Galatoom. Har'a nu jidduutti argamuu keetiif gammachuun qaba. Namni akka keetii nu bira jiraachuun haalaan nama gammachiisa. Gaafii teetis haala bareedaa akkanaa kanaan gaafachuun kee hedduu nama gammachiisa. Anis gaafii tana si gaafachuu kiyyaaf carraa gaariin qaba. Silaan si bira jiraadhee ifitti si qabee sirritti si hammadhee natti tola. Galatoom. Yeroon kiristaana ture sanitti an akka kee kanatti nama gaariin turre. Ati nama gaariidha. An gaafa sammataan jabaadha beeytee gamanaa fi gamas deemee dhaamsa san lallabee barsiisee addunyaa tana baraaruun qaba jeetii yaadaa ture. Xiqqoo xashiin ture. Akka malatti nan hubatin garuu akkaan san dura turerra wayyaadha. Wanti nan harkadde waan kana beekuun akkaan barbaachisaadha. Jalqaba irratti wanti nan harkadde macaafuma kiyya keessa jira. Macaafuma kiyya keessa yeroo san namoota lallabaa kiristaanaa ja'aman hedduu wajjin biyyoota adda addaa irra deemaa turre. Namootaan wajjin imalaa ture keessaa gariin isaanii kiristaanummaa dhugaa bakka hin bu'an. Garuu akkasuma wajjiinuu isaanuma wajjin deemaa ture. Akkaan isaan amanuu hin qabnes yeruma saniin baradhe. Keessattuu yeroo isaan macaafa ol fuudhanii macaafni akkana jee macaafni akkas jee jaan an xiqqoo booda bar macaafni akkas hin jenne hogguun ja'uun yoo ummannummaan nurraa fudhate nuti maaltu nu dhibe jaanii naaf deebisan. Wanti kun waan akkaan na yaachisuu tureef jecha anis macaafa hiikaa garagaraatiin barreeffame dubbisuu fi qo'achuu fi yaalii godhe. Garuu waan isaan jaanii wajji walitti hin dhufu takkaahuu waliin gitu. Akkuma beekamutti gaa hiikaa jechuun waan dhugaa yookiin uumamaa sanii miti. Kanaafuu afaan koonee Giriik barachuun qaba jeetiin lafaa ka'e. Afaan Laatiin duraanuu baradhee waan hin jiruuf Laatiin niin beeka. Laatiin vulgeet jedhamu kan macaafni ittiin barreeffame kun hiikaa koonee Giriik akka ta'es niin beeka. Kanaafiin koonee Giriik barachuu eegale. Garuu ulfaataadha akkaan ulfaataadha. Akkaataan isaa yookiin qubeeleen isaa nama joonjeessan. Ati yoo afaan Giriik beektellee hin beeku garuu na cinqaan. Achi booda wanti niin baradhe. Asirratti tanuma keessa afaan Yesus dubbachaa ture afaan maatii Hibruu kan Aramaayik jedhamudha. Afaan caasaa maatii Seemirraa ta'e kun Aramaayik jedhama. Afaan sana immoo afaan akkam akka ta'e wanti inni irraa beeku takka illee hin jirtu. Kanaafuu amma afaan Hibruu barachuufiin carraaquu eegale. Wayitaan Hibruu barachaa jiru kana interlinear Bible wajjin wal cinaa fayyadama. Waan kana maal akka ta'e yoo beektanillee hin beeku. Interlinear Bible jechuun gama gubbaa irratti jecha tokko afaan Ingiliffaatiin yoo barreessan gama jalaatti ammoo koonee Giriikiin siif barreessan. Atis lachuu wal maddii dubbisuu dandeessa jechuudha. Namoonni akka Ahmad Diidaat Rahimahullaa fi Dr. Zaakir Abdulkarim Naayikifaan sammuu guddoo akka koompitaraa qaban. Anta akkasii hin qabu. Sammuu guddoo akka koompitaraa tawaan kitaaba irra jiru hundaa'uu mataa ifii keessatti hojjechisiisuu dandeessu qaban. An Dr. Zaakir wajji yeroo hedduudhaan biyya hedduu wajji deemee jira. Inni waan dilata akka sammuu keessa galfatee waan jiruuf
yeroo barbaadetti gabbaasee itti fayyadamuu danda'a. Garuu amma mata dureen kiyya waa'ee kanaa miti. Osmaan afaan kanneen barachaa jiru kitaabni Strong's Concordance of the Bible jedhamu tokko afaan Giriikii fi Hibruutiin akka jiru hubadhe. Abbaan kiyya kitaaba kana ni qaba. Kitaabni kun akkaan guddaadha. Kitaaba kana baneetiin jechoota ja'aman san barbaadu seene. Akka afaan koonee Giriikitti hundeen jecha sanii maal akka ta'e, eessaa akka dhufee fi jechoota kam wajjin hidhata akka qabu siif ibsa. Akkasumas kitaaba keessatti bakka tamitti akka argamus sitti hima. Tanuma keessaa waan guddoota akka harkachuu eegale. Kitaaba keessa wantoota hedduu itti dabalanii jiran. Sababni isaa jechi tokko as biratti hiikaa tokko qabaateeti bakka biraatitti ammoo hiikaa biroo qabaata. Dubbiin namoonni tokko tokko waa'ee macaafaa irratti dubbatanis dhugaa miti. Yoon amma quraana kana keessaa dubbii takka siif dubbisuu barbaade afaan arabaatiin siif dubbisuu ni danda'a. Garuu macaafa qulqulluu afaan jalqabaa kan aramaayik saniin namoota dubbisuu danda'an hangam beeyta. Kitaaba kakuu haarayaa yookiin kitaaba kakuu moofaa kan Hibruu duriin barreeffame namoota siif dubbisuu danda'an meeqa harkachuu dandeessa? Namoota hedduu miti. Dhugumaami? Harkachuun hin danda'amuumi? Hin danda'amu. Gabriel mee bakkuma dhaabbatte sanii kutaa amma keessa jirru tana ijaan lallaale. An namoota as jiran kana irra hedduu isaanii hin beeku. Namoonni muraasni TV fi waanuma akkasii takka irratti na beekuu danda'an. Zaahiratti garuu nan beekan. Garuu kitaaba kana banee yoon fuuluma fedhe tokko irraa dubbisuu jalqabe amantuus amanuu baattus yoon kaniin dogongoru ta'e ni beekan. Namni wayii tokko asuma keessaa dogongortee jirta. Jecha san sirriitti hin dubbisne jee natti himuu danda'a. Amma fuula jalqabaatiin banu jira. Kun fuula jalqabaati. Akka kaameraa waraabuu danda'uuf jechaan harkaan qabe. Hold it so the cameras can get a shot. Hi guys. All right. Hayyee qubeen jalqabaa kan fuula jalqabaa kanarra jiru maali? Namni beeku ni jira? Nutti himame? Ba'a. Namni hundinuu ba'a akka ta'e ni beekan. Hayyee jechi hoo maali? Bismillah. Jecha afaan arabaati. Sagantaan tun afaan ingiliffaatiin waan gaggeeffamaa jirtuuf anis afaan ingiliffaatiin hin dubbachaa jira. Akkasumaami? Hayyee tole. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jechoonni itti aanan hoo? الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين. Aamini salaata keessa yoo taate malee dirqamni aamin jechuudha isinirra hin jiru. Gabriel ati amma hayyee waan kana sirriitti beeytan waan irra deddeebi'aa ooltaniif waan guyyuu jechaa ooltan waan ta'eef ni beeytan jechuu dandeessa. Tilmaamni kee sirriidha. Eeyyen anis sanumaan jechuuf deema. Nutis akkasuma jenna. Guyyuu salaata shanan keessatti hoggu 17 waan kana jenna. Atis tanaafuu duraanuu waan kana ni beeytan jechuu dandeessa. Garuu tanuma keessa osoon akkaataa dubbisaa irratti dogongora wahii uume hoo na sirreessanii laata. Fakkeenyaaf غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Whoops. Yeah, عليهم. عليهم jechuu qabna. Akkaataan itti qaraan kabiraatis waan jiruuf yoo barbaaddan akkaataa lachuutti illee jechuu ni dandeessan. Garuu nama hunda biratti fudhatamaan tokko kana. Amma immoo gama fuula xumuraatiin deema. Kan irreefu dubbise san fuula duraati. Kun ammoo fuula boodaati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله لم ولم ولم Kanammaa kun fuula boodaa irratti argama jechuudha. Fuula xumuraa. Hayyee jidduurra yoo dheeyne hoo kun qajeelatti jidduu miti garuu jidduutti dhiyaata malee. إن دينا Kuni hoo akkami? Kun amma suuraa sadaffaa aayaa 19 irratti argama. كنتم خير أمة Kun ammoo suuraa sadaffaa aayata 110 irratti argama. Asirratti waan inni si garsiisuu fedhe Quraana kana afaan Arabaatiinis beekuu danda'uu keenya. Muslimni dachii tanarra jiru cuftinuu Quraana kana afaan Arabiffaatiin ni beekan. Kana jechuun namoonni biliyoona takkaa fi tuqaan jaha Quraanni afaan Arabaatiin akka ta'es ni beekan. Akkasumas nu keessa nama qomaanaaf fazeetu jira. Dabalataan hundi keenyaa afaan Arabaa qofaan akka ta'es ni beeyna kanumaan isa qaraanaa jechuudha. Ammaas laal
waan dansaa tana daraniitiin si garsiisa mee isin ummata azziru kana keessa namni namoota quraana jalqabarra hanga dhumaatti hafazee jiru beeytan yoo jiraatan harka keessan ol baasa nama akka quraanni bu'eetti hafazee jiru jechuudha takkaa'uu namni isin arkitan namni isin beeytan fira keessan yookiin ammoo maatii keessan keessaa namni quraana kana hafaze yoo jiraate harka keessan ol baasaa mee waan kana tana dura yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti gaafadheetiin ture warra kiristaanaatiin mee jiruu teessan keessatti nama macaafa kana afaan Hibruutiin yookiin afaan koonee Giriikiin hafaze yoo arkitanii jiraatan harka keessan ol baasaa jennaan isaan ammoo hay maali afaan saniin bu'ee naan jaan asirratti qabxiin an barbaade sadarkaa baayibilaa yookiin macaafaa gabbuusoo osoo hin tahin wantini an barbaade namoota waa'ee macaafa kanaa kijiban qaanyeessuudha yookiin salphisuudha sababni isaa adadumaan afaan Hibruutii fi koonee Giriik barachaa dhufeeniin wantini an barachaa jiru qura'aana afaan Ingiliffaatiin barreeffame ta'uusaa hubachaa dhufe akka hiikaa Yuusuf Alii kanneefitti yoo yaadattan wanti isaan lachuu keessa jiru wal fakkaata wanti quraanaa fi macaafa keessa jiru wal fakkaata keessattuu kaniin anti qodura siif dubbisee isaan na gargaaran san kan lam yalid walam yuulad joo san waan kana qalbiin dhageeffadhu hiikaa macaafa keessatti barreeffameen siif dubbisa rabbiin namaa miti akkasumas rabbiin ilma namaatii miti ja'a wanti kun quraana keessa ni jira ni jira garuu an quraana keessaa hin dubbisne dubbii tana macaafa keessaa hin isin dubbise kitaaba seera lakkoofsaa boqonnaa 23 lakkoofsa 19 irra jira waaqayyoon namaa miti inni cubbuu hin dalagu gaabbuudhaafis inni ilma namaatii miti ja'a yeroo waan kana arke booda obsimee jeetiin asitti gooftaan ilma namaatii miti jechaa kakuu haaraa keessatti ammoo akkamitti Yesuusiin ilma namaati ja'a akkamitti inni gooftaa ta'e kana booda nama amantii na barsiise bira geessee hey waan kana laalimee waa'ee kanaan maal jettaati jeetiin gaafadhe waan inni jeebeeyta kaas jiru kun son of man hogguu jiru essi guddaadhaan barreeffame kaan garuu essi xiqqaadha naan jee akkuma namni hundinuu beekutti atis ni beeyta jeetii yaada afaan Aramaayik Hibruu fi afaan Arabaa keessa wanti qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa jaamu hin jiru kanaafuu ammaas namichi kun irra deebi'ee soba dubbachaa jira jechuudha kana booda ammaas dhimma biraa takkaa jira islaamummaan seefiin babal'attee ja'an lallabdoonni hedduun ummata muslimaa kana biraa fagaadhaa islaamummaan seefiidhaan babal'atte wayita ja'an dhageetiin jira quraana kana keessa akkaataa itti lakkoofta irratti hundaa'ee fuula 604 suuraa 114 fi aayaalee 636 quraana kana keessa jira garuu maal akka ta'e beektaa afaan Arabaatiin isword yookiin seefii jechuun jechoota hedduudhaan bakka bu'a fakkeenyaaf seef muhannad hossaam akkana fakkaatutti jechoota 60 ol ta'uun oolu jeetii yaada afaan Arabaatiin jechootaan ammasiif dubbadde kanneen keessaa jechi hangam takka akka quraana kana keessa jiru ni beektaa zeeroodha duwwaa tokkolleen hin jiru macaafa keessa garuu jechi isword yookiin seefii joo qofti yeroo 200 ol dubbatamee jira obsimee ati na gaafatteemi anis deebisaan siif kannaa jira amma wayitaan macaafa kiyya fuudhee namicha amantii barsiisu san bira geessee dhiifama naaf godhi bakka tanatti Yesuus ani nagayaan hin dhufne ani seefii waliiniin dhufe akkasumas yeroon ammaatun yeroo koota kee gurgurtee seefii bitattu ja'aan jeen akkana jechuun kun maal jechuudha jeetiin gaafadhe waan naan jee ni beektaa waan kana sirriitti dhaggeeffadhu akkaataa namni itti nama sobu kana amanuun nama dhiba waan naan jee ni beektaa akkana naan jee kitaabni kun xaaliyaan keessatti akka gara afaan kanaa jijjiirame hin beektu xaaliyaanitti roomitti laatiinirraa akka jijjiirame ni beektaami naan jee anis niin beekaan jeen inninis yeroo san isaan ifa shaamaa yookiin dungoo fayyadamanii waan kana dalagaa turan saniifuu waa sirriitti arguun ulfaataadha hayyeen jeen yeroo isaan waan kana hiikan osoo isaan gara afaan laatiinitti jijjiiraa jiranii waan isaan mudatanii beektaa hogguus paastaa yookiin ispaageetii nyaachaa turan warri xaaliyaan paastaa nyaachuu jaalatan ni beektaami yeroo tana paastaa waraqaarra bu'ee qubee S fakkaatu itti godhe malee jechi sun woordi ja'a ture iswoordii miti itis woord naan jee Yesuus ani jecha yookiin woordiin qabadhee dhufe jee naan jee rakkoo dubbiin tun qabdu ni beektaa afaan koonee Giriikiin hiikaan jecha woord joo loogos jedhama duuba akkamitti jecha loogos joo kana paastaa irra buusuudhaan gara iswoord jijjiiruu danda'an ammaas dhiifama naa godhi kootii kee gurgurii jecha yookiin woord bitadhu jechuun hoo maal jechuudha hoo tapha TV irraa sehammoo kadhaqanii woordii achi bikka san jiru san $100 bituu barbaadaanaaf kanni piliis maal jechuudha kun adadumaan isaa wajjin haasa'uuniin soba gubbaan sobuu isaanii sirriitti arguu jalqabe
xumura irratti waan hin jeen beeyta ani amantii namoota sobdootaa keessa turuu hin barbaaduun jeen haa ta'u malee kijiba kana arguun kiyya hanga yeroo kanaatitti islaamummaa fudhachuudhaaf nan kakaase yookiin akkaan fudhadhu nan goone wanti akkaan islaamummaa fudhadhu na kakaasa dhimma biraati. In the heart. Because nobody can play with your heart. That's yours. You own it. It's yours. You can do whatever you want with it. It is yours. Right? What is this? And the more I talked to them, the more I could see lie after lie after lie. And finally I said, you know what? I don't need to be in a religion full of liars. haa ta'u malee kijiba kana arguun kiyya hanga yeroo tanaatitti islaamummaa fudhachuudhaaf nan kakaase yookiin akkaan fudhadhu nan goone garee islaamummaa kaniin seene dhimma biraa irratti quraanaa fi baayibilii ammoo waan sannaaf gajjabeessan dhugaan qalbii keessa jirti kana booda quraanaa fi macaafni akka waan takka dubbataniin qaama kiyya kanaan onnee tiyya keessatti hubadhe abbaan fedhe qalbii teetiin taphachuu hin danda'u qalbiin tee qabeenya keeti sumaatu irratti abbaadha siitu waan fedheen godhuu danda'a qalbiin tee teetuma akkasiimi waan namoonni hidhuun dandeenya keessaa isiin takka nam tokkolleen qalbii namaa mana hidhaa geessuu hin danda'u ana mana hidhaatti na hidhuu ni danda'an sanduuqa keessatti na ukkaamsanii garbatti illee na darbuu ni danda'an garuu isii tana to'achuu hin danda'an tuntiyya sunteeti qabeenya keeti jechuudha kanaafuu akkuma nan godhe kanatti atis gara qalbii teetii deebitee qushaasha balfaa fi waan hin barbaachisne cufa kijiba wallaalummaa fi jibbansa hunda qulqulleessitee hogguu keessaa baastee booda eega waan hundatti dhiisteen booda maal akka jettu beeyta ani rabbiiti yaa rabbi ani keeti ifiin jetta yaa rabbi na qaceelchi jetta ammaas jalqaba irratti anis tanumaan godhe wayitaan akkana jookana miira haaree tokkootu na dhageeyame wanti haareeni takka na dhageeyamtee akkaan mataa kiyyallee lafaan tuqu na goote san booda akkanatti mataan lafa tuqee sujuude Gabriel wayitaan sujuuda irra jiru kana akkanaan jee yaa rabbi yoo jiraatte na qaceelchi jeen yeroon bakka sanii ol joo waan takkaaniif keessatti hubadhe rakkinni kun hundi ana bira jiraachuudhaan beeke rakkoon addunyaa miti rakkoon anuma ture guyyaa sanirraa kaasee hanga har'aatti khona waggaa 19f guyyatti waggu 17 waan san jechaa jira ihdina as-siraat al-mustaqiim gara daandii qaceelaatti nu qaceelchi jenna. Guide us to the straight path. And I'm going to tell you something. Wanta kan siima annama waan namni joon booji hamuu miti nuti saayikik yookiin xiinsammuu fi asmaatitti naman waan akkana kanaatti namannu nuti garuu wanta kan sittiima isinis obboleeyyan kiyya khaas jirtan waan ajaa'ibaa takka harkuuf teessan anaa fi Gabriel waliin beeynu sagantaa tanaas waliin hin qopheessine waan inan jechuudhaaf deemullee inni hin beeku garuu Gabriel bakkuma amma jirtu san dhaabbattee qalbii tee keessatti rabbiin akka karaa qaceelatti si qaceelchu kadhachaa jirta dhuga moo soba eeyyan dhugaadha Khunoo isinin jenneere dhugaadha jechuun isaa kun isiniif ragaadha waan kana niin beeka sababni isaa waan akkanaa keessaanis waan yeroo dheertuuf tureef jecha yeroo hedduu irra deddeebi'ee dhageemaa ture namoonni kumaatamaan lakkaawamanii sogguu garee islaamummaa dhufanis numaan arga akkuma Gabriel kanatti isaan illee dhugaa barbaadaa turan isaan islaamummaa barbaadutti hin jiran islaamummaa irraa illee haajaan qaban quraana irraa illee haajaan qaban wanti isaan barbaadan dhugaadha haqa dhugaa qofa barbaadan gooftaan jiru tokko akka ta'ee fi karaan garee isaatti dhaqanilleen tokko akka ta'e ni beekan kanaaf nutis inna diina indallaahi al-islaam amantiin rabbii biratti fudhatama qabdu islaamummaadha jenna wanti rabbiin sirraa barbaadu waan xiqqoo tana qofa wanti xiqqoon san qalbiiteeti inni isii qofa barbaada onnee ta'e isaaf kanne achi booda wanti hundinuu nageya ifiifuu sirrooyti akkamitti waan kana gootaree amma jechoota afaan ingiliffaa 5 takkaan siif kan jechoonni kun hundinuu waliin deeman yeroo takkatti jechoonni 5 san harka kennuu tiifamuu ajajamuu amanamummaa fi nageenya wantoota kanneen jiruu ta'e keessatti harkachuu ni feetaa eeyyan ni barbaada anillee akkasumeeniin fadha namoonni galma kana keessa jiran cuftinuu waan kana ni fadhan hundumaa bakka takkatti barbaadan harka kennuu tiifamuu yookiin rabbiif mohamuu ajajamuu waan inni nu ajajeef ajajamuu ajajoota hurnanni beeytaami nutis waan akkasii qabna waanuma takkaa bar wal fakkaata tun amantii haariyaa miti ammaas amanamaa ta'uu khajibaa fi naarkaan keessan jirre wanti hundinuu rabbi qofaaf ta'uu qabdi
xumura irratti nagee keessa jiraachuudha. Waan inni si khanne hunda fudhattee alhamdulillah galatoomi jetta. Waan san jaalattus jaalachuu baattus isuma galatoonfatta. Sababni isaa wanti hundinuu isumarraa waan taateef isa wajjin nagayaan jiraatta jechuudha. Jechoonni shananiin an ammas hin jee kun hundi afaan Arabaatiin jecha tokkoon ibsama. Garuu afaan Ingiliffaatiin jechoota 5 fudhata. Jecha kun afaan Arabaatiin maal akka ta'e ni beektaa? Lakkin beeku. Islaam. Dhugaa jettamoo? Akkasi. Duraan qobattiin gaafii wayii takka gaafadhee ture. Ammaas sanumaan irra deebi'ee isa gaafadha. Gooftaan dhugaan jiru tokko qofa ta'uu isaatti amanuu keenuuf mirkaneessi. Rabbi tokko qofa akka ta'e ni amana. Hayyee. Tanaafuu hayyee ammoo ani nan joona jalaa jee. Ani ragaan baha. Allah malee haqaan gabbaramaan biraa kan jirre. Haqaan gabbaramaan Allah malee ka biraa kan jirre. Akkasuma ammaas ragaan baha. Muhammad ergamaa isaati. Amma afaan Arabaatiin itti aansinee jenna. Hiikaan isaaniitis takkuma. Garuu ammoo hogguu jettu afaan Rabbiin Quraanattiin buuse. Afaanuma akka Yesuus, Abrahaamii fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saniin jechuuf deemta. Qophooytee? Qophaa'e. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Ana Muhammad Rasulullah. Bismillah. Rasulullah. Perfect. Haalaan gaarii. MashaAllah. Alhamdulillah. How did I do that? Now I have some. Nuti garee takka qabna isaa wajjinii walissa kana. Isa kana naaf jabeessi. Booda waan siif kannuun qaba. Hogguu sagantaan tun xumuramte booda naaf fidi. Inni keessummaa kiyya waan ta'eef haalaan naa keessummeessi tajaajile. Maashaallah islaamummaa jechuun akkana hono ati takka dhugaa namaaf dhiyeessinaan sumarraa fudhatan jechuudha. The truth is accepted. Shall we take the next question from the sister side? Gaafii itti aanu gara dubartoota irraa fudhanna. Nama musliman ta'in irraa osoo ta'e irra filatama. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu rasulullah. Assalamu alaikum rahmatullah. Gaafii fudhachaatuma osuma gaafii fudhannu waan takkaan jechuu barbaada. Qalbiin na dhageeffadhaa. Gabriel ammee islaamummaa seenee jira. Hundi keenyaa akkasuma godhuu qabna. Waan hin jechuu barbaade waan hubattan na fakkaata. Nuti maqaa muslimaa qabna. Garuu dhugumatti gochaan hoo agarsiisnee jirraa laata.
Anaa fi obboleessa xiyyaareen kun wal hammannee booyuu turre. Waaniin waggaa 19 dura ta'e takka na yaadachiise. Gaafa san namni wayii na hammatee akkana wajjiin booyuun fadha ture. Kun maaliif ta'e seetan? Sababaa nuti boonyuuf isin hin beeytan garuu nuti ni beeyna. Rahmanni Rabbii kan badii teenya ta gaafa dhalanneerraa kaasnee dalagaa turre nurraa dhiqu hogguu nurratti gabbuu nutti dhagayama. Dhaamsi Yesus nageenyi irraa jiraatu barsiisaa ture kanuma. Dhaamsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barsiisaa turanis kanuma. Yoo Rabbiin nama fayyisu tokko qofa jettee fudhatte badiin ati hojjette hundi sirraa dhiqamtee akka nama amma garaa haadhaa keessaa baheetitti qulqullooyta jaanii nu barsiisan. Kana jechuun namni kun Gabriel. Jibriil kun amma dilii takka illee hin qabu. Inni amma Rabbi biratti nama qulqulluudha. Ammaan tana du'aa'ii fadhe yoo godhe du'aa'iin isaa ni qeebalamti. Tanaafuu Gabriel amma akka na wajjiin du'aa'ii gootuun barbaada. Na wajjiin aamiin jedhi. Rabbiin guddaan Yusuf Isteesiif hidaayaa haa kennu. Aamiin jedhi. Hunduma keenyaafuu aamiin. Amma xalayaati jeta deddeefi oofi jettuun if dura harku jira. Hayyeemee amma namni har'aas nu hojii jirtan ka musliman ta'in harka keessan baasa. Assalaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Obboleessa kiyya inshaallah dubartii musliimiin ta'in takka maqaan isii Sool jedhamti. Arra shahaadaa qabachuu barbaaddi inshaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dubartootaaf kabajaa guddoo waan kenninuuf ani achi isin biran dhufu asumarraa hin shahaadaa isii qabsiisa tole. Garuu obboleessa kiyya hin ariifatiin xiqqoo cinqamtee jirti akkasumas ni qaanfatti kanaaf suuta jechuu barbaaddi inshaallah waan ati jettu si boodaan jetti. Hayyee. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Obboleessa kiyya Yusuf maqaa ittiin waamamtus filattee jirti. Aishaa jedhamee waamamuu barbaada jetti. Aisha. Sun maqaan talatiyyaati. Allahu Akbar. Yeroo takka biyya Jarman keessatti obboleeyyan keenya kaachi jiru wajjin nama tokko gara waltajjii fidanii namichinis shahaadaa qabate. Itti aaneetis namni biraa tokko dhufee shahaadaa qabate. Adadumaanan namni biraa hoo ni jiraa? Mee namni biraa hoo jo'uuni namni karaa waltajjii yaa'uu eegale. Obboleessa kiyya Yusuf ammas namni biraa ni jira. Subhanallah. Maqaan keenya obboleettiiti. Haanidha. Maqaan isii Haanidha. Isiinis shahaadaa qabachuu feeti. Take shahada inshallah. Allahu Akbar. Okay. Waani nan joo na boodaan jee obboleettiti. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah. Allahu Akbar. I was telling you about happened in Germany. I kept saying, who's next? Amma turarratti waa'ee waan biyya Jarmanitti na mudateen isin himaa ture. Ani mee itti aanee eenyu? Itti aanee eenyu? Meenyuutu itti aane jeetiin gaafachaa ture beektaa? Eega sagantaa xumurreen booda haa deemnu naan jaan. Ani ammoo lakki eenyu itti aanamee jeetumaan gaafachuu itti fufe. Xumura irratti namoonni achi jiran cufti isaaniitu waan musliman ta'iniif mee isin keessaa eenyutu islaamummaa fudhachuu barbaada jee gaafannaan ummanni achi jiru hundi isaanii ol kaanii dhadhaabbatan. Namoonni 250 ta'an yeroo takkatti shahaadaa qabatan. Allahu Akbar. And just like today, akkuma har'aa kana
gaafa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa jalqabee hanga har'aatti sababa keenyaanii miti kan namni gara islaamummaa seen Allahaatu waan hunda godhe qaqqaceelluma namaaf kannu Allah malee anaa fi isinii miti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaqqaceelluma namaaf kannu hin danda'an rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam adeerri yookiin abbeeraan isaanii Abi Taalib akka islaamummaa fudhatu barbaadan ture garuu inni hin fudhanne rabbiin maal jeen rabbiin rasuulatti sallallahu alaihi wasallam haasawaa jira akkasumas nutti haasawaa jira dhugumatti nama ifi jaalattan gama karaa qaceellumaa qaceelchuu hin dandeessan kan karaa sirriitti qaceelchu rabbi qofa jee dubbate arraanaa fi isin osoo waa'ee jaalallee rabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haasawaa jirru nama sadi qaceelluma Allaha fudhate agarree jira waan akkanaarraa warra qooda fudhate ta'uun keenya hannaa guddoo rabbiin nu badhaaserraa namni jamaa akkanaa kana keessa jiraate insha Allah rahmata rabbiitii fi araarama rabbiitis ni argata haalli kun balaarraa nama tiisu waan ta'eef waan biraa hundarraa akkaan nu biratti barbaachisaadha mee gaafii biraa fudhachuudhaaf yeroo ni jirti sa'aan ta'e dhumtee jirti naan jechaa jira silaan isin hunda hammadhee natti tola mee yaadaaniin isinitti maramaa qophaa'aa Really? Well, I'm hugging you. Get ready. Because I love all of you so much. isin hundaa'uu isiniin jaaladha Gabriel ati booda wal agarree haasawna qacollatti ammaas waan siif kenninuutu jira obboleeyyiin keenya ka dubartootaatis booda fooqii gama gubbaa fidaa achitti waan kenninuufiitu jira insha Allah And we need to give them something. You understand what I said? We have another. dhiifama obboleessa kiyya ammas dubartii birootu jira tashaadaa qabachuu feetu subhaanallah Allahu Akbar.